Dargaggoo Darajjee Geetaachoo Oromiyaa Shawaa Lixaa aanaa tokko kuttaa'ee gudar ganda jiituu Indiris jiraata. As garaajii foona maatii isaa keessatti hojiiwwan rakkoo qonnaan bulaa fura jedhu keessatti akka hojjetu hima. Wanti gara hojii kanatti seenuun akka kaase midhaan baadiyyaatti midhaan keenya dhaachuudhaaf halkan keessa sa'aatii 10 sangoota kadhanneetti dhaqnaa galgala deebinee galaa yoo oomishne kuntaala 10 oomishne jechuudha. Rakkoon kun karaa kan furama jedhee maashina kana eddan hojjedhee garuu sa'aatii barbaadnetti baanee amma barbaadne hojjennee hanga guyyaatti kuntaala 30 hojjennee deebi'uu galuu dandeenyeerra jechaadha. Karaa kana humna namaa salphisuutu naka kaasee jechuudha. Darajjeen amma as garaajii kana keessatti meeshaawwan hojii qonnaa fi makaraa salphisan jedhaman oomishee erga dhiyeessuu jalqabee bubbuleera. Hojii mukaaf sibiilaa kanan jalqabe 2008 hojii kooti jedheetti seene jechuudha. 2008 hojii kooti jedheetti seene maashinoota kanan hojii jalqabe garuu 2013 irraa kaaseeti jechuudha. 2013 maashina muka tarsaasu kanan baase 2015 xumurarra 2016 kan ba'e maashinii xaafii fi garbuu qamadii dha'uudha. 2016 naannoo waqtii arfaasaatti immoo maashina ittiin qotamuudha. Maashina boqqolloos bara 2016 baase hojjedhe. Isa baranaa kana maashina xaafii tokkotti dabaleera jechuudha. Maashina xaafii lamaa fi maashina boqqolloo tokko tiraaktera ittiin qonnu tokkoo fi kan ittiin olii galmee geggeejjibsiifnu jechuudha. Maashiniin kun maashinii boqqolloo falfaluudha. Maashinii boqqolloo falfaluudha. Humna namaa kan qusatudha jechuudha. Kun amma humna injiiniidhaan hojjeta. Sa'aatii tokkotti naannoo kuntaala 30 hanga 40tti falfaluu danda'a jechuudha. Kun immoo humna namaatti yoo deebisan yeroo dheeraa fudhata. Akka naannoo kanatti baay'ee baramaa miti. Yeroo dhiyoon calqabanis maashinii boqqolloo kun kan biraallee jira jechaadha. Bakkee kan biraa jira. Inni kun immoo samoona kana hojjetamee xumuramee ba'ee naannoo waggaa lamaati jechuudha barana. Kanaan uummata tajaajila jechuudha. Kuni maashinii xaafii garbuu fi qamadii dha'uu danda'a. Amma garuu xaafii dha'aa jirra jechuudha. Maashiniin kun bara 2016 calqabarra hojjedhe waggaa lammaffaadha jechuudha. Kuni maashiniin barana hojjedhe illee ni jira jechuudha akkanuma xaafii kana dha'u. Humna namaa baay'ee salphisa. Sa'aatiin qusata. Amma uummanni keenya barii halkan naannoo sa'aatii 9:10 ka'ee sangoota walirraa ergifatee gara hogdiitti deemee galgala deebi'ee gala jechaadha. Tuullaa tokko dha'uudhaaf. Nuyi garuu maashina kanaan barfannee yoo baane hanga tuullaa gurguddaawwan amma bakkee kana jiru kana tuullaa 6 fi isaa ol dha'uu dandeenya jechaadha guyyaatti. Tokko hogdii bakka ittidhaan lolla'uunis hin danda'ama. Yoo hin taane immoo sharaarratti diriirsanii bakka midhaan hin qisaasofnetti dhaachuun hin danda'ama jechaadha. Bakkuma barbaadan bakka maasis deemanii dhaachuun hin danda'ama. Hin salphata jechuudha. Humna namaas baasii jirus namaaf salphisa. Midhaan hin qisaasa'u. Humni namaa waan baay'ee hin qisaasa'u. Humni namaa hin qisaasa'u. Yeroon hin qisaasa'u. Qabeenyi hin qisaasa'u. Waan baay'ee hin qisaasa'u jechuudha iddoo kanatti. Tiraaktira qonnaa salphaa harkaan hojjetu dabalatee meeshaalee midhaan calleessan kana jiraattonni naannoo akka itti dhimma ba'an taasisaa jira. Obbo Dajaneefaa isaan keessaa tokkodha. Otoo durii humni namaa dachaadhaan sangaadha. Humni namaa hin baay'ata. Deebisaati horiin illee miidhamu midhaan kana dha'uudhaaf jechaadha. Amma garuu haala fooyya'aa ta'een kun akkuma argamu kana sa'aatii 2 sa'aatii 4tti hanga kuntaala 15 oli garuu dur guyyaa tokko guutuu kuntaala 6 kuntaala 7 sangaadhaan yeroo oomishnu sana kan oomishne gallu jechaadha. Kan dhaannee gallu. Amma fakkeenyaaf horiin halkan dha'uun hin ta'u nama harkaa wareera. Amma kun fakkeenyaaf kunoo naannaa kanatti ennaanti ni jennu naannaa magaalaatti paawuzaa guddaadhaan baatiriidhaan maaliin halkan illee aduu sodaadhaaf halkan dhaabulla halkan illee dhoofsisaa jechaadha. Baay'ee itti gammanne bakka jijjiirama guddaa jira.
Obbo Dheeressaa Tasfaayeetichas hojjetaa waajjira qonnaa aanaa tokkee kuttaa'eeti. Bu'aa naannoo hawaasa kanaati. Amma fakkeenyaaf hawaasni naannoo kana duratti sangaadhaan yeroo dha'u akkuma isin jedhe qulqullina irratti kotteedhaan fudhateen deemaa yeroo kotteen fudhatu cirracha itti makaa wanta adda addaati yeroo isaa hinqisaasessaa baasii isaa hinqisaasessaa qulqullina isaa hinqisaasessaa bu'aa hawaasaa ta'eera kan jennu maaliin waa'ee dhaabbatu namni tokko waan tokko innaa dubbatu riifaransii wayii irra dhaabbatee dubbata jaa ta'eetiif qisaasama baay'ee hir'isee kanaatiif bu'aa kanaaf naannoo kanaaf maaliifuu bu'aa guddaadha. Danqii guddaan rakkina gaammaa waan iftuu walitti himnu hanqina maallaqaati. Hanqina maallaqaa hin jiraata. Bakka illee amma bakki inni itti hojjechaa jiru kun qeemaatii keessa. Humni ibsaallee iddoo kanatti hin xiqqaata. Isallee amma sa'aatii galgalaa fi sa'aatii barii sa'aatii humni gahaa hin jiruun hojjedha. Ofii kooti immoo kana sirreessuudhaaf innis maallaqa na gaafata. Hanqinni jiru gaasa kana. Darajjeen dargaggoota maashina sasalphaa inni qopheessarra hojjetan jedhe ja'aafis carraa hojii uumuu hime. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shawaa Lixaa Gudarra.